Nagaa jirtu akkamii daa'imman yeroo rafan ilkaan qalan ilaalchisee waa tokko isiniif kaasaa. Mee osoo gara isin deemin dura warreen chaanalii kana kanaan dura subscribe hin goone subscribe gochuun eegalaa. Daa'imman hedduun keessumaa daa'imman umurii waggaa 3 hanga waggaa 6 yeroo rafan ilkaan qaru. Mee maaltu kana fida? Dhibee kana maaltu fida? Maaliif daa'imman muraasni yeroo rafan ilkaan qaru kan jedhu haa ilaallu. Haalli tokkoffaan haalli taa'umsa ilkaanii yoo sirrii kan hin taane ta'e, teessumni ilkaan isaanii tooraan kan hin teenye, kan haala sirrii ta'e hin teenye yoo ta'e daa'imman akkasii ilkaan qabu jechuudha. Lammaffaan dhukkubbii ilkaanii yookaan dhukkubbii gurraa yeroo qabaatan daa'imman yeroo ilkaan isaanii dhukkubbii qabaatu akkasumas gurri isaan dhukkubu ilkaan qabu jechuudha yeroo rafan. Akkasumas immoo yeroo hedduu hunda durayyuu wanti guddaan kana fidu yeroo hedduu daa'imman guyyaa aarii qaban yookaan yaaddoo qaban mana barumsaattis haa ta'u barnoota isaanii ilaalchisee haa ta'u mana keessattis naannoo bakka taphatanis haa ta'u daa'imman aarii yookaan yaaddoo kan sodaa wayii qabaatan halkan yeroo rafan ilkaan qabu jechuudha. Dhibeewwan amalaa kanneen qaban daa'imman tokko hyperactivity disorder jedhamu jira. Daa'imman baay'ee ariifatoo ta'an, daa'imman baay'ee jarjaroo ta'an, akkasumas immoo daa'imman dhibee xiinsammuu adda addaa qaban, dhibee fayyaa qaban kanaan saaxilamu jechuudha. Akkasumas immoo sababa adda addaan sammuu isaaniirra miidhaan gahee kan ture yoo ta'e, fakkeenyaaf yeroo dhalatan qilleensa dhaban yookaan affanamanii kan turan yoo ta'e, mataa isaaniirra sammuu isaaniirra rukuttaan addaa miidhaan addaa gahee yoo ta'e, yeroo rafan carraa isaan ilkaan riguu qaban ol kaa'adha jechuudha. Akkasumas immoo qorichoonni tokko fakkeenyaaf qorichoonni antidipireezaantii ta'an amala dhibee akkasii fiduu danda'u jechuudha. Haa ta'u malee hedduu isaanii biratti immoo sababni jiraachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Wanti kun daa'ima yookaan nama sanatti namoonni gurguddaan tokkonis wanta kana qabu. Egaa wanti kun ilkaan riguun kun daa'ima sanatti yookaan nama sanatti kan hin beekamnedha. Yeroo rafan sana ofii isaanii hin beekanii yaadanii miti kan taasisanii, akkasumas immoo yeroo hedduu yoo baay'ee miti ta'e kan miidhaa hin qabnedha jechuudha. Haa ta'u malee yoo baay'ate jechuunis yoo galgala yeroo hundaa dhufate yoo yeroo dhufu immoo dafee hin dhiisan ta'e dhiibbaa qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf nama isaan bira jiru ni jeequ, namni dhaga'u hin jaallatu sagalee kana namni hedduun, akkasumas immoo fuulaa fi gurra isaanii irratti dhukkubbii dhaga'amuu danda'a. Ganama yookaan mataan isaan dhukkubaa, fuulli isaan dhukkubaa, gurri isaan dhukkubaa, diskomfortii itti dhaga'ama jechuudha. Akkuma amma jenne mataa dhukkubbii cimaa ganama yookaan qabaachuu danda'u, akkasumas immoo ilkaan isaanii irra miidhaan cimaa gahuu danda'a. Inni maal injuurii kan jedhamu jira. Ilkaan isaanii nyaatamuu danda'a, miidhamuu danda'a jechuudha. Mee kana sirreessuuf wantoota maatiin gochuu qaban yoo ilaalle, tokko haalli yeroo rafuuf jedhanii kan isaan tasgabbeessu taasisuu jechuunis fakkeenyaaf bishaan xiqqoo qabu dhiqsiisuu, relaaks akka isaan ta'an taasisuu jechuudha yeroo rafan. Akkasumas immoo muuziqaa sagalee tasgabbaa'aa qabu, muuziqaa kilaasikaalii haa ta'u, faarfannaas haa ta'u, weelluu adda addaas haa ta'u, muuziqaa sagalee tasgabbaa'aa fi sagalee hin jeeqne kan akka isaan relaaks ta'anii rafan taasisuu qabu dhaggeeffachiisuu, oduu durii odeessuu fi qoosaa adda addaa haasa'uu fi akkasumas immoo kitaaba dubbisuu fi wantoota kana goonaan daa'imman yeroo rafan relaaks ta'anii rafnaan carraa isaan ilkaan riguu yookaan ilkaan qaru ni hir'ata jechuudha. Akkasumas immoo tarii wanti daa'ima guyyaa aarsu yoo jiraate, wanti isaan yaaddessu yoo jiraate, mana barumsaatti wanti isaan yaaddaan yoo jiraate, isa kana gaafachuudhaan hordofuudhaan adda baasuun sirreessuu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas immoo ilkaan jajallate yoo jiraate sirreessisuu. Maaliif ilkaan yoo jajallate haalli taa'umsaa sirrii miti yoo ta'e kanaaf saaxila waan ta'eef ilkaan jajallate sirreessuun barbaachisaadha jechuudha. Kan immoo mana yaalaa ilkaanii geessine hiisisuu fi dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo haadha buddeenaa afaan kaa'uu yookaan injeeraan naatsa jedhamu kan yeroo sarrafan haadha buddeenaa afaan kaa'uun wanti kun akka irratu taasisa jechuudha. Hedduun isaanii haala kan irrata. Akkasumas immoo hedduun isaanii gaafa ilkaan ijoollummaa buqqa'u naannoo waggaa 6 booda jechuudha. Ilkaan ijoollummaa buqqa'ee kan dhaabbataan bakka yeroo bu'u isaan dhiisa. Kanaafuu waggaa 6 booda hedduun isaanii dhibee kanarraa bilisa ta'u jechuudha. Kana hunda goone yoo dhiisuu dide yookaan yoo baay'ate akkasumas immoo yoo ilkaan isaanii miidhaa deeme hakiima ilkaanii mariisuun yaala argachuun barbaachisaadha, ni danda'ama jechuudha. Galatoomaa. Subscribe fi like waan gootaniif galatoomaa.